warra Oromoon lafaa fi eenyummaa isaa akka alagaaf dabarsee kennu taasisee fi kennisiise jedhamuun seenaa Oromoo keessatti komataman keessaa Raas Goobanaa Daaccii isa tokko. Gama biroon immoo Raas Goobanaan gochi yeroo sanatti raawwate haala siyaasni yeroon sun barbaaduun tokkummaa Itoophiyaa ijaaruu keessatti qooda olaanaaf gaariidha jechuun warri falmanis jiru. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaatti jedhu kan garee qorannoo seenaa giddugala aadaa Oromootiin barreeffame ibsutti gochi Teediroos aangoo lolaa irratti raawwate Goobanaa hedduu akka aarsee kakaasee himama. Kana malees namni kaaba shawaatti Atse Teediroosiin muudame Bazzuu Abbaa Dekkir jedhamu obboleessa Goobanaa Daaccii jalaa ajjeesee ture. Goobanaanis haloo ba'uuf bosona seenee akka turedha. Yeroo boodas obboleessa Bazzuu ajjeesee reeffa isaa fardatti fe'ee akka ergeerudha Goobanaan. Walitti bu'iinsi isaanii kunis caalaatti Teediroosiin mormuuf carraa hedduu akka uumeeruufina. Carraawwan uumaman kanneen keessaas Minilik bara 1865tti mana hidhaa Gondar cabsee baduun gara naannoo dhaloota isaa aangoo lolaatti dhufuun Goobanaafaa warra bosona keessa jiran waliin hariiroo uumuun Teediroosiin waliin mormuuf irboo waliif akka seenanidha. Minilik gama tokkoon Teediroosiin baqachaa gama birootiin immoo shawaatti deebi'ee Oromoo kaaba shawaa to'achuun humna isaa jabeeffachuu ture. Isa kanaaf immoo karaa gaariin Goobanaa Daaccii akka turedha. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jildii 2ffaan jedhutti Oromoota shawaa kaabaa keessaa gosni karaa Goobanaa Minilik jalatti kufe gosa Abbichuu akka ta'edha. Deemsa keessas guutummaa shawaa fi Oromiyaa qabachuuf teessoo isaa giddugaleessa shawaa gaara Inxooxxoo irra qubatee ture. Minilik karaa Goobanaa Daaccii. Minilik gara giddugaleessa shawaatti dhufuu Oromoonni hedduun ofirraa waraanaa akka turan himama. Isaan keessaas Tufaa Araddoo warra Eekkaa isa tokko ture. Kana malees Oromoonni gara Salaalee jiran warri Tufaa Munaas ofirraa waraanaa akka turanii fi karaa Goobanaa Daaccee mala malteen akka firoomanidha. Firooma mala malteewwan kanneen boodas Oromoon Itoophiyaa tokkoomsuu keessatti gaarummaaf jecha biyyaa hanga ilmaatti kennaa ture. Firooma mala maltee Minilik waliin uumameenis Oromoonni naannoo Finfinnee fi Finfinnee keessa jiran ilmaan isaanii Kiristinaaf Minilikiif kennaniiru. Warra Minilikiif ilma kennan keessaa Tufaa Araddoo warra Eekkaa isa tokko. Abeebee Tufaa Araddoo Tufaaf ilma hangafaati. Hangafummaa isaatiinis kan dursa Minilikiif Kiristinaa kenname. Firooma karaa ilmaa jalqabeen Finfinneen dhuunfatamtee maqaa hanga eenyummaatti jijjiirratteetti. Warri Abeebee Tufaa tokkummaa Itoophiyaaf ilmaa hanga biyyaatti kennan waa'een isaanii seenaa biyya kanaa keessatti hin himamu. Akka himamus hin barbaadamu. Garuu maaliif? Warri Abeebee Tufaa Araddoo warra Eekkaa jiru. Weellisaa Keekiyyaa Badhaadhaa warri Abeebee Tufaa balballi isaanii cufaadha jedha. Balbala warra Abeebee Tufaa namni jiraachuu fi jiraachuu dhiisuu isaa haala kanaan qoranneerra. Warri Abeebee Tufaadha warri isaanii cufaadha. Warri Abeebee Tufaadha balballi isaanii cufaadha. Warri kun hey warri kun warran hey warri kun Finfinneen ka Tufaa Araddooti. Tufaa Araddoo gandi Eekkaa kana dhaloota majammaraa duraati. Ijoollee 9 qaba. Isaan keessaa abbaa biyyaa kan ta'e Abeebee Tufaati. Ilma isaa naafaa kennu jedha. Miniliktu jedha. Miniliktu jedha. Oo jedhu kennu akkamitti ilma kiyya kenna ilma kiyyaan gabbaraa jedhee dida. Amma sossobanii giddiidhaan Abeebeetti kenna. Ilma waggaa 7. Abbaan biyyaa warra Abeebee Tufaa waggaa jedhaniin dhageenyaa warri keenya waggaa nutti haasa'u. Bisaan Finfinnee kun hora gizeessani. Oromoon horoo baasa itti dhufe. Tufaan horii 100 keessaa horii 1 fudhata. Abeebee jedhan kun injira amma naannoo keessa fa'a. Shoola gararraa fa'a injira maqaa achi fa'a dirasii dhabuudhaa danda'a. Fitaawuraaree Abeebee
xaaliyaanticha jeneraalii xaaliyaanticha morma muranii maaraga isaatis muranii fidanii ምኒልክት ወጋ kennuudha jedhan ለዚች ሀገር ወይም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ ለማቆየት ኦሮሞ ካበረከተው ትልልቅ ታሪኮች ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት ትልልቅ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ ነበሩ አያቶቻችን። ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ መርፋ ገላባት ብቻ ለብቻ ይረኒት ወጋ ባልቻ አቺት ፊዳኔ ፊታውራሪ አቤቤ ኦፍጭናዳ ደበን አቤቤኔስ ሄዳን አቤቤን ገራ ሚርጋ ከናን ፈረዶዳን ጉሉፌ በሬዳን በቃ ኤገ ፊታውራሪ አቤቤን እንጅረ አራ ዱሙ ኬኛ ይላል። አቤቤ ቤተ መንግስት ነው ያደጉት እና ስለዚህ ሲሞቱ ኢያሱን እንዲነግስ አደራ ብለው ከሞቱት ውስጥ አንዱ አቤቤን ነው። መቃንኪያ ዘውዱ ማሞ አቤቤ ቱፋ ጃራ ቱቱሩ አልቻየት ስሜ ይርዳው ይባላል። ይርዳው ተድላ ተድላ ኦዳ ኦዳ ቱፋ ቱፋ ረዶ አረዶ ጃራ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ጅራ 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 ቦሌ በሪ አርጉፍ ገራኑ መልጢሴ ያኑይ 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 ያዋ ኢራንፈቹፍ ያዋ ኢራንፈቹፍ ያዋ ኢራንፈቹፍ ያኑይ ያዋ ኢራንፈቹፍ ያኑይ ሲዳም ነው አቶ ኮጀራ ነገር ከስሩ ጠጅ ከጥሩ ጀራ ሁንዴ ዳው ከንደሰመ ጀራ ፍንፍኔ ማሊ ኦሮሞን አከምት ፍንፌ በከሚ በከሳክሴ ካንተ ካንጀርፍ ነጋፋትን ተፈካታ አማጋ ቱፋራይ ሲካ ቱፋኒ ጎሳ ቱለማቲ ጎስቲሳ አባዳን ቱለማላ ማሊ ቱፋኒ መልከኛ ቶርባ ቀባ መልከኛ ቶርባ ቀባ ማሊ ዳንከ ሁምና አርገቴ የቻፋኒ ከንጀሩ ራይ መልከኛን ቱ ኤካ ቶርባን ኤካ jedhama torban ኤካ salgan boran torban ኤካ ዳ tokko daalleedha tokko galaan tokkommoo galaaniit tokkommoo wabarrii boolee gawwaasaa anqorcaa madaroo torban kana keessa tufaan ilma daalleeti daalleen ka eekkaati eekkaan dhalcha amma malkan torban kana daalleetu angafaa torbanuu abboleeyyan isaa kana baalabbaataa ta'ee malkanyaa godhatee noora humni isaa kana gaa asirraa ka'a amma daalleen eessaa dhufee eekkaan eessaa dhufee hojjette immoo tuulama ta'a tuulamni ilma boorani sanyii boorana tufaani ilma araddooti araddoon humna isaa caalaa qabaayyuu raas goobana daachi isatu atsee minilik oromoo moosseese oromoon illolaayyuu sidaaman taqabbalu jedhee atsee minilik hin galchu jedhee illolaayyuu wanna lola kanaatiif raas goobanatu oromoo waraadees sossobees galche amma araddoo sossobee hin dadhabe oromoon sidaamni eessa ta'a Ankoobar biyyi nugusa isaa taa'u katamaan isaa Ankoobar jedhama Ankoobar ta'a atsee minilik caacaatti dhalatani caacaa bira biyya mandiina jedhan jirti achitti dhalate amma bakka dhalatanitti taabota dhaabanii jiran isiin dabran araddoon illolaa waraana araddoon oduu tufaan tatakka'e tufaan kasan caalu ta'etu waraanu tawaagii ta'e waraanu amma wanni irratti
caacaa asitti mandiina bira dabranii oo achi gala achirratti tawagga'ee ari'e tufaan ashannafee ari'e amma zooranii karaa olaanuu sun dhufan gullallee oogaanii Addis Ababaatti gad deebi'uu dadhaban ga'a Addis Ababaan wasana isaati gullalleedhaan tufaadhaaf wasana sanyaadhaa an qorca gaa kun wanni gullalleen ka tufaati amma gullallee irratti amma Inxooxxoo irratti beeta mangistii godhatee san gadi bu'uu dadhabe Minilik oo gadi bu'uu dadhabu goobana godhee jaarsatti waraana kana dadhabe jedhee jaarsummaadhaan qabanii tufaa ashannafanii lafa isaan tuqu malkanyeen isaa tokkichan tuqu isuma fandhiisa isuma mooya na waraanin bichaa waraanan jedhanii naafaa mooyamu jedhee kanaan godhanii araarsani oo araarsani ilma isaa naafaa kennu jedha Miniliktu jedha oo jedhu kennu akkamitti ilma kiyya kenna ilma kiyyan gabbaraa jedhee dida amma sossobanii giddiidhaan abeebeetti kenna ilma waggaa 7 fudhata abeebee fudhatee kirsinnaa kaase Atsee Miniltu kirsinnaa kaasee guddise oo ol guddatu Finfinnee kana gadi dhiyoo deebitu bisaan Finfinnee kun hora gizeessani Oromoon horoo baasa itti dhufe tufaan horii 100 keessaa horii tokko fudhata hora sana yoo fidanii obaasan ka obaasan kanarraa wattaaddar isaa as jira amma niitiin xaayituun miila dhukkubsatti qurxumaata bisaan oo'aan kun miila siraanaa qoricha eessanan deema waraanni isaa namichi kun na buusuu jette maaloo haadha ta'o anuu nan jira annan deemee bu'ee ta'o katti kadhaa gaaf tokkoof gaaf lamaa homaanuu hin jedhuu jedha abeebee wattaaddaratti kennanii dhufa abbaa gaafata ilma koo sidaamni mala qaba nurraa deebi'u lakkii nuttaafu jennaan homaan godhu ani nan jiraati jedhee sossobe dhuftee too xabala kana taxammaqti hora kana wanni Finfinnee oo jettu itti wayyaa itti hin deddeebiti abbaa kiyyaa jedhama abeebeen anaa ilma kee kan dhalte naa kennite lafatti tana itti kenniti wanni haa ta'u itti haa ta'u mana ijaarte achitti mana ijaarte xabala kanaan yaatti xaqqabamtu jedhaan lafa saddoo kamiitti lafa Finfinnee lagatti laga Finfinnee kan laga iddoo Finfinnee jiru amma ani horii koo akkanattan argadha jennaan hambisni lafa hin qaba horaan bisa wanni hora aadaa isarraa akka gibira hundun ta'in akka obaastu sifanii gaafsifisfan tole jedhanii kanaan araaramanii Finfinnee wanta tokkotti gadhiisa Finfinnee qaba gaamma sidaamni abeebee qabeetee ta'u amma Finfinnee qabanii hedduutti tufaan du'a abeebeen hin guddata oo guddatu abeebeen amma lafa wantaa tokko kan Ingilizii lagaas kan bira wantaa tokko hambifatee wanniidha karra alloodha wantaa lama hambifatee karra alloo wadii kan jiru kana qorcaadha wadii kan jiru kana Atsee Minilikii kenna abeebeetu kennaafi abeebeetu kenna katamaa Addis Ababaa ta'e gaam dhufe mana asitti ijaaree Minilikii Inxooxxoorra dhaabbatee oduu gadi ilaalu mana ijaartee jirti bakka mangistii beeta mangistii kana irratti xaayituun beeta mangistii Minilikii jiru achirratti mana ijaartee mana ilfinyi tolchitee ijaartee jirti kun imma Addis Ababaan jedheedha maqaan Addis Ababaa kan dhufe achirraa gubbaarra dhaabbatee gadi ilaaleeti manatti sanoo argu imma Addis Ababaan Addis Ababaan jedhee maqaan baheef
achi bu'ee katamaan isaa Addis Ababaa ta'e tufaan hin du'e amma baala abbaatummaa sitti hime eekkaan torban eekkaa baala abbaata Abeebee ta'e. Abeebeen ilma Kiristinnaa Minilikii wanda fe'ee godhata namichi isa jaalata. Abeebeen haylanyaadha xooranyaadha. Asii achirraan immoo of duuba akka nama godhaan beeku. Kanaaf isa jaalata namichi guddisee gara qabanni isaa beeka. Sidaamni akka beeksutti garaadhaan bilxiidha. In beekaa achi Abeebee oduu qabatee wajjin nooru Abeebeen baala abbaata eekkaa ta'a wanne baala abbaata isaa sisoo baasisa immoo. Sisoo baasaa sisoo keechaa dhufuu eekkaadhaa illee wanta agaa digdamaa sidaamni fudhata. Amma fardoo kana faa wan malkanyaa wan sisoo kan beeka sidaamaati. Achi sisoo baasaa sisoo kanaaf muka sisoo isaa mal'oonni irsa gultii godhaaf Abeebeedha. Irsa gultii godhaa oduun ooranuu hedduutti Minilik du'a. Minilik oduu Haile Sillaasee Iyyaasuun inni naggasaa Haile Sillaaseen inni naggasaa wal mormani. Sidaamni wal mangistii irratti wal lolani. Wal lolanii Iyyaasuun adaraa jedhee kennee jira Minilikitu Iyyaasuutu mo'ata malee nugusa ta'a malee Haile Sillaaseen ta'u jedha. Fitaawuraalee Abta Goorgis. Fitaawuraalee Goorgis waraana xoor ministeeriidha. Inni immoo gara Haile Sillaasee ta'a. Ta'ee Iyyaasuun ka'ee Harar bu'a. Harar Adaal keessa oobuu deemuu jaalataayyuu. Kunoo Islaamasii ta'ee nugusaa ta'u kan jettan Iyyaasuun Islaamasii ta'ee Islaamasi mooyaa jedhee asiin waraana godhee asirraan masqala godhee masqalli ka Haile Sillaaseeti waraanni ka Iyyaasuuti. Itoophiyaan kanaan waraanamte. Sabichi namichi saba kuu hin danda'a. Achi amansiisaa Haile Sillaasee algaa waraash godhanii Xaayituun hin jirti. Zawdituun hin jirti. Ilmi isaas Minilik ishiin negistii taatee jirti. Algaa waraashii ishiidha Haile Sillaasee godhani. Gizee kana akkamitti kun ta'a jedhee Abeebeen lola. Raas Abaata ta'anii Abeebee ta'anii Raas Naadoo ta'anii Dajjaamaa Baalchaa ta'anii mari'atanii ta'u Abta Goorgis likkee mootii Iyyaasuu hin gorsinaa ilma keenya ijoolleedha hin gorsinaa. Isatu algaa waraashaa malee kun hin ta'u aga ishiin jirtutti ishiin hin jirti Zawdituun. Zawdituun oodus algaa waraashinnaa nugusiin isaaf ta'a jedhanii algaa waraashummaa isaa akka gadhiisu gochisiisan. Oona wanni Abta Goorgis bitintila isaanii baasa kaanu Wallaggaa kaan biyya tokko godhee shuma ta'an addaan babbaasa. Addaan deeman. Raas Birruun tokko keechaa Raas Birruun inganee gara Haile Sillaasee gara Abta Goorgis ta'a. Suuta keessa hundumaa keessaa luqqifatee Abeebee bichaan hafa. Abeebee gaafannaan ani kana keessa seenuu akka jaalattan godhaa jedhee dida. Didaa oo kana Oromoo bixxarraa biccoo Amaaraa biccoo Oromoo እንዴት ማድረግ ይቻላል jedhanii hin mari'atani. Amma Abta Goorgis bilxummaa kana baay'isaa Fitaawuraalee Abeebee yaarusii gajii arganaal jedhee birrii 10,000 kennee qawwee 500 kennee wanne Haile gisee Minilik inni waraana 3,000 qaba. Deemi jedhaan arusii. Deemaa indinne oduu dide tolaayyuu sira
deemna jedhe abboleeyyan isaati ashkaroonni isaa shumoonni isaa kaa'anii deemanii Arusii Awaash tashanii dura Wallaggaa moo Arsiidha deeman? Wallaggammaa gizee Minilik gizee Minilik Wallaggaa moo'e gizee Hayila Sillaaseedha wanni itti ergani Nigista Zawdiituutu erga Arusiitti isa ergani Arusiis mo'atee jira Dajjaacholla Gabreelaa gizee Miniliki Oromoo shaalaa wayyaa Dajjaacholla Gabreeli biyya fixee jedhanii Abeebee shuumani Qanyaazmaay ta'e achitti inni jedhe Wallaggatti fixawraarii ta'e achi biyya isti baay'ee qaba lafa baay'ee qaba gara wanta 400 qaba arbaa guuguu achi deema deemee naannoo siree balaa achi waashaa tokko keessa bulu wattaaddaroonni isaa oduu qabdee dhufte maali dushaaranii bar fitawraarii walla Tsaadiq Jamash walla Tsaadiq gashee Arusii ta'ee jira Abeebee shaaramee jira lafa isaati irratti guuguu bu'ee haa taa'u lafa sana haa moo'atu malee bakka biraattaan kan moo'anne ashkara Abeebeedhaa kan taate fitawraarii anta gorgisii garii ammaa qabee ashkara nugusaa taatee jirta jedhee awaajittee awwajan ashkarri Sidaamaa hin gala fitaraftu gorgisitti gala Dajjaawwan Xolotaatti gala ka Oromoo hin hafa Abeebee hojjeneen kaazaa nan deebi'a jedha Abeebeen abboleeyyan hin ta'u amma Awaashitti waraana dhaabbatee nu eegaa nun tazagaajjaane hin hassabne biyyaan baase Oromoodhaanis hin dubbanne amma Oromoodhaan dubbannee mari'annee akkatti deebisu akka biyya abbaa keessi deebisu goona amma afaan qabadhuuti cal jedhiiti deebii hin deebinaa jedhan marii abboleechaa dhaga'ee sataat jedhee guugutti gala guuguu galaa guuguu taa'a Abeebeen guuguu taa'a amma fitawraarii walla Tsaadiq Dajjaachoo walla Tsaadiq Arusii immoo xiqqoo turan lafarratti wal lolani lafti minnee jedhan jira minneen kiyya jedha Abeebeen lakki kan keenya ati ciluun hin ceetu daaroo biyya jedhan daaroo irratti dhaabbattaa jedhanii wal lolani ergaa lola erga barbaadan jedhee Abeebeen lolaa ka'a lolaa ka'uu asitti Nigista Zawdiituutti hordofaa Cangaree Gabaa Baqqaleen Kirstinaa kan kaasu Abeebeedha amma asitti hordofaan Minilikeetira Zawdiituudhaan akkamitti waraanni Dajjaawwan walla Tsaadiq Abeebee waraanee lafarraa fudhata wal waraanuu fi maal cal jettee ilaalta dubbiin kun garam deemaa jedhee Zawdiituutu amalakkata akkan tuqamne xoorii waraanootaan dar bindees akkan tuqne biyya kan jedhamu akka jalaan tuqne Abeebeedha haa gadhiisu kan jedhu waraqata tsaafanii ergan waraqanni suni ashkaroonni Dajjaachoo walla Tsaadiq Qanyaamaa baloo Qanyaamaa Shaafoorqi kun kan fakkaatu gara Abeebeedhatti galaa kun hin dheessa hin gadhiisa amma jedhafta Goorgis namichi kun humna hojjete Arusii qabate nuun loluufi jedhee kaasanii kafaatti isa ergan የከፋ ገዢ አድርገነዋል ፊታውራሪያዊ ደጃዝማች ይባላሉ እዛ እንዲሄዱ ከየረሙ ወረቀት ይልፈ ከኤቶ አመት ከፋዋ ወራና ኩማ ለመቀቤ ከፋኦ ገው የከፋ ቦንጋ አስተዳደሪ ብቻ እንጂ ሌላው ለደጃዝማች አሉላ ተሰጥቷል የለኒ አመሞ ራፉለተን ማልሃኛት ወታደር ኩማለም ቦንጋን ከተማ ጥቆላ ኦራ ቤልት ባየቱ ከንካና እንዱፍ ኮቱ የገትጋ ሲት ደብሬ ገላ የደ ከኤብራ ዱፋን ከዳ ግሚራ ጋር ገርበባ የቀበይ
in dhufaa in wal waraananii in ashannafaa wal waraananii nama waraanaatiin ashannafaa ooxiicha irratti ga'u rukutama. Warma isaanii kan asirraan xiqqoodha asirraa madaa qabaayyuu nan beekaa reeftaraa beedha. Ilma waggaa torbaati. Asirraan asitti madaa qabdi akka fayyidee wanni ni jira. Achi jarri abboleeyyan tawagganii daadhii tufaanuu nama waraanaati. Abeebee abboleessaa qabee gugutti gala. Gugutti gala abeebeen kadda'ee waraanaa baay'ee nuyi harkatti fixee deebi'ee gugutti galee arsin garassaati maalan godha jedha. Achi Atsee Haile Sillaaseen amma zawdituun duute Atsee Haile Sillaaseen algaa warash ta'ee shoomama. Nugusaa bakka nugusaa qaba. Aphaasicha erga qoricha godhatee too kudaadhee keessatti. Eenyutu erga? Haile Sillaaseetu erga. Gara Abeebeetti? In araaramnaa. Phaaphaasiin eenyu? Maatiyos. Abbaa Maatiyos. Dhufee torban lama taa'ee araara tole jedha. Ani biyya abbaa kiyyaattan galaa. Amma achi shumata siffallaa barbaadu. Nagayaa. Ani moo sin fagoo wattaaddara kiyyas qotatee nyaataa. Lafti abbaa kiyyaa baay'eedha nagaa. Biyya abbaa kiyyaatti bichaa naa galchuu jedha. Gara Finfinneetti deebi'ee? Biyya abbaa kiyyaata Finfinneetti deebi'a jedha. Kanaan araaramanii oo deemu sardiini haasaa. Akkanatti wanni itti jirti yoo wanni qorqorroo sardiini jedhama gisee sani. Marzii gixximitti godhee haasaa sani gooftaa hiyyagaa. Kana kanarraa haftee sifan dhiisee deeman adiyaan Finfinneetti hangalaa jedhee dhiisaaf jarjaraadha. Abeebeen jarjaraadha iyyuu. Maqaan kiyyaa Zawduu Maammoo Abeebee Tufaa Jaarraa Tuturruu Alchaayyeeti. Warri kun hundi Tufaa Araddoo Jaarraa Tuturruu dhaloota warra eekkaa kanaati. Asumatti dhalatanii asumatti guddatanii bakkumti amma isin laaltan kun awwaalchi amma irratti argamne kun kan Tufaa kan Araddoo fi kan Jaarraati. Maaliif jarri kun asitti awwaalamuu danda'e? Maaliif bataskaana deemanii awwaalamne jennee hoo duubatti deemnee gaafannu seera Oromootiin bulanii waaqeffataadha. Seera waaqeffataa saniin amma bakkeen amma jiran bakkeen amma laaltan kunitti caaccuuf kallachi Tufaa Araddoo amma jira asuma caaccuuf kallachi sun ammas asuma jira. Caaccuuf kallachi maal akka ta'es hin beeku dhaloonni ammaa. Innaa maaliif asitti awwaalaman hoggaa jennu waaqeffataadha. Maal jedhan amma hoodheedhan waaqeffataa jechuun maal? Nama waaqa lagas dhaqanii tabbarras ba'anii lagas bu'anii waaqeffatanii miti. Lagatti amanan jedhan, tabbatti amanan jedhan, mukatti amanan jedhan miti. Oromoon kan muka gaaddisa jala taa'ee eebbifachuudhaaf jiidhaa qabee eebbisuudhaaf malee laga sanitti himoti kan wanno jedhu. Innaa warri kun warra as bulee minilikiin dura warra bulche. Addaan baasanii wanni amma hoo seenaa keessatti maali Tufaa Munaa fi Tufaa Araddoo addaan baasanii hin beekan. Nama tokko godhanii dhufatan Tufaa Munaa fi Tufaa Araddoo. Tufaa Araddoo warra eekkaa bulche. Tufaa Munaa warra gullallee bulche. Warri daadhii gimbii warra boolee bulche. Finfinneen bakka afuritti qoodamte. Eekkaa, gullallee, boolee fi laaftoo. As keessaa eekkattoo dhuftan immoo eekkan eenyu? Eekkan torban eekkaa jedhama.
amma xiqqoo akkanatti kutanii sadeen eekkaa jedhan dogongora kun sadeen eekkaan dogongora torban eekkaa jedhama torban eekkaa eechaa calqaba seetan qabbannaa kokkaba tsawaa timirti beetii achii calqaba eekkaa inqorcaallaa eekkaa abbaadhoorraa eekkaa daalleellaa eekkaa madaroorraa eekkaa oborii achiraan eekkaa gawwaasaa eekkaa xaafoo jedhama. Daangaa isaaniitis isinitti himuu nan danda'a. Laga qabbannaatti irraa qabee amma dhufee too kotobee ga'utti tabbaa'ol inqorcaa jedhama. Mimraan maasalxanyaa kotobee irraa qabee amma dhufee too laga xaafoo amma Finfinneen fi Oromiyaa bakka itti wal daangessu kana duras eekkaa abbaadhoo jedhama. Tabbi kun akkuma ilaaltan kanatti eekkaa madaroo jedhama. Bakkeen amma qubanne kun immoo asii qabee amma cilalluu laga guraagee yana durugaa horii eegnu asitti amma achiras eekkaa daallee jedhama. Daandii gari immoo gadi buutanii achumaan qabdanii eekkaa oborii jedhama. Daandii gari yoo buutanii eekkaa gawwaasaa achi qabee amma xaafoo irra jiru. Xaafoo lagarraa qabee amma kaarraa dirasii marii dirasiititti eekkaa xaafoo jedhama. Torban eekkaa kan jedhaman kan. Minilik Inxooxxoo Baddaa hoo jiranii Tufaa Araddoo hora Finfinnee jedhama. Amma bakka Filohaan jiru hora Finfinnee isaanii Tufaa Araddoo horiin isaa achi dhugaa Salaale Sululta Amboo achi rasiidhaa dhufaniiti hora Finfinnee san dhugan. Tufaa Araddoo Minilikiifis bitamuu kan dide hayileenyaadha. Baay'ee amma bitamuu hoo diduu abbaa malaa Habta Giyoorgis Diinagdee hoosaan xoor azaazii isaaniiti. Abbaa malaa kan jedhamanis isaan. Akkam wayyaa Tufaan bitamuu dideennaan Oromoon ilma isaa ilma duraa sila jaalatu ilma keenan guddisa jedhiitii ilma isaa fudhuu jedhaniin. Ganaan Inxooxxoorra jiran. Isaan Inxooxxoorra jiran isaan goda Finfinnee kan jiran amma beeta mangistiin godaanu bakka itti ijaarame sun hundi kan jiru kan Tufaa Araddooti. Itti erganiit mucaa keessiifan guddisaa jedhaniit fudhatanii guddisaniit achumatti hoggaa kiristinnaa kaasanii Tufaas kiristinnaa kaasan Odaas kiristinnaa kaasan Bayyanaas ijoollee dhiiraa saglanuu addaan qoodhatanii kiristinnaa kaasaniit amma akkama jedhanaaf Fitaawuraarii Abeebee kafana uffisanii maal godhanii raawwataniit mee Filohaasanii gadi bu'ee tananii na dhukkubaa qurxumaatan qabaa na dhukkubaa mee naaf haqqadii jettee gaafatte. Xaayituun asimmaa lafa kana namaa dhaabbattee ishiin yonnatu fardaaf fuudhaa fiiti ganama achitti haa dhugduu jedhee too wattaaddarootas ilma ofiitis deebisee ari'e. Amma ji'a tokko moo ji'a lama turtee raawwatteet ammas amma natti wayyaa'ee jira baqa Fitaawuraarii Abeebee aangoo kennaniif hoggaa qanyaazmaash giraazmaash akkana jechaa kennaa too dhufan. Kennanii uffisanii raawwatanii bakka natti amma nagaa ta'ee jira fayyee jira. Gini immoo odoon achi ta'ee too cuubame fayyaa jennaan maal abbaashii fiddi kun bakka kanatti mana citaa ijaara fiiti bakka amma beeta mangistiin guddichi godaa jiru san bakka sanitti wattaaddaroonni Fitaawuraarii Abeebeedhaa mana citaa ijaaraniifit Xaayituun achi teechee hoggaa sabala san xammaqattu Minilikeechaa dhufa Addis Alamii dhufanii Inxooxxoorra hoggaa ga'an Xaayituun hin jirtu. Eessa dhaqxe Xaayituu kunno goda sanii sabala ta'u. Wattaaddaroota ofii wajjin dhaqanii dee bakkeen kun immoo shaggaa mooti Addis Ababaadha jedhaniit achumatti ta'anii achumatti asfaffaa dhufanii achumaan Tufaa Araddoo dhufee eega Tufaa Araddoo dhufee ilmi Oromoon hoodu'u maal godhaa akka ammaa ijoollee hundaa lafan kennu hangafaaf kennu. Hangafni Abeebee Tufaati. Abeebee Tufaadhaa hoggaa kennanii Abeebee Tufaa akkuma qabee jirutti amma maqaa isaaniitiin kan yaamamu jiru. Fitaawuraarii Abeebee kiristinnaa kan kaase Minilikii achirraan qabee Adwaa dirasii ilmaan Oromoo dura bu'aa fardaa jedhamee yaamama. Salaale, Amboo, Jidda asii erarii ol ilmaan Oromoo hunda qabaniitu Minilik kan Adwaa baddaatti odoo Minilik jiraachuu baatee
immoo annu akkas jedhe Baalchaa Abbaa Nabsoo seenaa keessatti maal jedha Amaariffaan maal jedhaa gabayyoo bimoota takkaa Baalchaa marfaa galaabaat bichaa labichaa jedhaniit hoggaa Baalchaa achitti fidanii Fitawuraaree Abeebee of cinaadhaa dhaban. Abeebeen eessa jedhaan Abeebeen gara mirgaa kanaan faradoodhaan gulufee bareedhaan bakka eega Fitawuraaree Abeebeen hin jirre har'a dhumuu keenya jedhan. Yeroo sa'aatii 2 moo 3 booddeedhaan Fitawuraaree Abeebee xaaliyaanticha jeneraalii xaaliyaanticha morma muranii maaraga isaatis muranii fidanii Minilikitti hoggaa kennuudha jedhaan harki Fitawuraaree Abeebeetii fi mormi xaaliyaanichaa addaan ba'uu dide. Hoo tana Xaayituun maal goote bishaan lab gootee fiddee raawwattee dhiqxee achitti kennite. Innaan ani kana ka'eessaa dhageechoo jaarsa hoggaa 97 amma haamlee dabre du'an. Isaan irraa yeroo 4 mulu viidiyoo kan inni waraabee jiru. እና ማጀራኒ የአድዋ ድል በዓል የኦሮሞ ፈረሰኞች የድል በዓል ነው። አድዋን ፈረዶዳን kan tawag kan wonne oromo kan isaaniti odo Abeebeen jiraachuu baate moomne akkasi achumaan galanii akkuma as dhufaniin gaa Wallagga dhaqanii Wallaggas bulchaa turanii Wallagga Arsii bulchanii Arsiirraa gara Dabra Birhaan kanas baay'ee bulchaa turan. Minilikginii hoggaadhuwan maal jedhanii du'an. Fitawuraaree Abeebee bataskaa kan guddate beeta mangistiiti. Hoggaadhuwan amma footoo isaanii baddaatti agartan masqalliin isaanii jira. Jetti Minilik jetti. Baasanii raawwataniiti Fitawuraaree Abeebeetti ka'an maal jedhanii maaliif ka'an? Hoon ani du'ee algaa kiyya kan qabatu Iyyaasuudha. Kan Iyyaasuudha hin bitamne saree gurraacha haa dhalu jedhanii. Achumaan qabee Abeebeen saniin qabee odoo Iyyaasuun algaa qabu yeroo jedhan abbaa malaaniif immoo jaarsoliin biraa addaan qoodamaniit Hayila Sillaasee aangootti fiduu barbaadan. Fitawuraaree Abeebee immoo Hayila Sillaaseen aangootti hin dhufu. Aangoo kan qabachuu jiru kan qaaliin abbaan isaa neenee fi Iyyaasuudha. Kanaan bakka lamatti hoosanii kan jiran addaan qoodamanii Fitawuraaree Abeebeenis ilkaan keessa seenanii biyyanaayis ari'amuudhaafis Arsiis deemanii Arsiitti du'uun isaanii kanaan biyyaa bitamuu didaniiti. Minilik kan dhalate Angola lafa jedhanii Samii Shawaa Dabra Birhaan bira achumatti Raas Gobanaa wajjin wal galanii Raas Gobanaan immoo Baalabbaat Jiddaadha. Amma rakkoon jira Finfinnee seenuuf Salaaleen waraanaa kun waraanaa rakkoo baay'ee qaba. Amma maal godhanii jaarsa seenaa Oromootti hime Gobanaan maal wayyaa jedhe waggaa gafu ilma kee hangafa naa ergi jedheeti jaarsatti ergi jedhe Gobanaan Minilik jaarsa erge waggaa jaarsa ergu sun immoo Baalabbaata Amboodhaa bakkeen dhumaa Baalabbaatota yaame akkana jedhe jaarsa natti erge maalan godhaa jedhe itti ergi wanna goonuu nagarra waliin waraana jedhan amma waggaa ilma isaanii erganii Minilik wanna tokkotti kenne warqii farroota hundumaa kennee deebise kunoo akkana godhee naa deebise jennaan ilma kiyyallee biyya kiyyallee see kennee jedhan sanii achi maal ta'e Inxooxxoorratti ta'ee Tufaa Raddoodhaan jaarsatti erge inni immoo Abeebee kenne Abeebeellee akkas godhee maal godhee Salaalee inni immoo akkas ilmallee biyyallee kenne jedhe Abeebeenillee ilma kiyyallee biyya kiyyallee si kenne jedhe sanii achi immoo Tufaa Raddoon Abeebee erge amantiin warra keenyaa immoo caacuu kallachaadha achiin amananii amma waggaa ergu akkuma Salaalee san wanna hundumaa godhee deebise Minilik Baalabbaan Salaalee maal godhe inni immoo ilma isaallee biyyallee itti kenne jedhani Abeebeenillee biyya kiyyallee ilma kiyyallee si kenne jedhe sanii achi Abeebee Minilik kiristinnaa kaase
quxxisuu isaanii immoo jamboolaa jedhan. Jamboolaa immoo raas mokonnin kaase. Abbaa kiyya immoo odaa tufaa raas naadoo kiristinnaa kaasani. Achumatti guddatanii. Minilik guddisee Abeebee. Minilikumaa guddisee ture akkuma jedhanii Fitaawuraarii jedhee hordofaa Cangaree dhufe. Isaan lamaanuu fardaan Minilik wajjin deemanii Minilik akkuma ilma isaa laalaa guddatanii sanii achi immoo Minilik waggaa du'u Abeebee Tufaan gaa mootummaa guddaarra jira. Sanii achi immoo Baalchaan hin jira. Inni illee bakkee guddaa jira. Walgahii yaamanii Iyyaasuu busnee Zawdiitu goonaa jedhani. Baalchaa fi Abeebeen hin ta'u jedhani. Iyyaasuu malee namni biraan hin ta'u jedhani. Sanii achi maal godhan seete isaan baasanii maal wayyaa jedhani. Waraana kaasnaa jedhani. Waraana hin kaasnaa iyyinaan eenyutu dhufaa jedhani. Naannoo Finfinneen dhumaa eenyutu jira. Iyyinaa waraana kaasnaan Oromoodha akka jiru naannoon qabaramni kun hin ta'u jedhee Fitaawuraarii Abta Goorgis kun hin ta'u maal goonaree jedhan. Ka goonu Abeebee fi Wallaggaa kenninaa Baalchaaf immoo Sidaamoo kenna jedhan. Yaamanii waggaatti itti kennanii Abeebeen illee tole jedhee Wallagga deeme. Baalchaan illee tole jedhee Sidaamoo deeme. Amma Abeebeen yeroo sanii katamaan guddichi ka Wallaggaa Sibuu Sireedha. Abeebeen waggaa 5 ta'ee achitti sanii achi biyya kiyya deemee laalaa jedhee waggaa 5 ta'ee hin dhufe Addis Ababaa deebi'ee dhufe. Waggaa dhufu oduun nun gaafatiin dhufte jedhanii hidhanii Arsii Arbaa Guguu keessatti hidhan. Baalchaan immoo kana dhaga'ee waraana isaa loltuu isaa sirriitti qopheechee eege. Maqaa Zawdiituudhaan na guddistee maaliif baddaa jedhanii barreechanii erganiif. Amma Baalchaan loltuu isaa fudee furii irratti godhee inni karaa beeta mangistii dhufe. Isaan hundumaa dhaga'ee jiranii achitti loltuu isaaf sangaa qalanii daadhii godhanii itti kennanii guyyaa 3 ture halkan ganamaan deemanii raas birruu isin godhee shumatii kenninee jirra. Isaan wajjin karaa Sidaamoo deemii erga diddee wanna qabdu hundumaa sirraa fudhannaa jedhanii. Loltuun Baalchaa hundumtu raas birruu wajjin karaa Sidaamoo deemee Baalchaan gana waggaa ka'u namni tokko hin jiru. Isa hidhanii Addis Alamitti hidhanii. Sanii achi Haile Sillaaseen Addis Alam Maariyaam waggaa deemu dooliin maal jedhanii isa rukutee ifamaadha gafatee Baalchaan. Addis Ababaa seeni Finfinnee seeni mootummaa irratti lammatan baatu jedhani. Amma Abeebee fi maal godhanii waggaa ayyaanni dhufu xarmuus irratti milikitii godhanii qorichatti godhanii wotaaddaroo isaa kennanii loltuu isaaf kennanii Abeebeef immoo sanbananii itti kennanii. Abeebeen waggaa achi dhufu achumaan du'e. Abeebeen ergoodee du'e guyyaa 7 turanii Finfinneedhaan Haile Sillaaseen nama ergee deemaatii reenfa fidaa jedhee erge. Abbaan kiyyaa achi jira. Asitti na awwaalamuu biyya Akaakayyuu Abaabayyuu kiyyatti achitti na awwaallaa reenfa baasaa jedhanii baasanii laalanii kun immoo aja'ee jira reenfa fudhanu laaluuf isaan dhufanii tigalee baasanii laalanii akka ganaa deebisanii awwaalanii. ስሜ ይርዳው ይባላል። ይርዳው ተድላ ኦዳ ቱፋ ረዶ አረዶ ጃራ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። እኔ ያው ከቱፋ ቀጥታ በኦዳ ነው የምንገናኘው። አቶ ኦዳ ከቱፋ 9 ልጆች ውስጥ ከአቤቤ ቀጥሎ የወንድሞቻቸውን ያስተባበሩ ይመሩ የነበሩ እስከ መጨረሻው ድረስ አቤቤም ከሞቱ በኋላ የአቤቤን ቤተሰብ ይዘው የቆዩ በሁለተኛው የጣሊያን ወረራ ጊዜ የአቤቤን ጦር ይዘው አቤቤ ያው አድዋ ላይ ተዋግተዋል። አድዋ የፈረሰኞቹ ጦር አለቃ ነበሩ። በኋላ እሳቸው ከሞቱ በኋላ ማጮ ላይ ሲዘመት ኃይለ ሥላሴ ወደ ውጪ ለዲፕሎማሲ ሲሄዱ
ተመለስ ቢሏቸው ዋና የሌለበት ጦርነት ምን ዋጋ አለው ኦሮሞን ማን ይመራዋል ብለው ከወንድሞቻቸው ጋራ የአቤቤን ጦር ይዘው ዘምተው ማጨው ላይ ነው የሞቱት። ባለቤታቸው ደግሞ ሲመለሱ ጣሊያኖች ኢትዮጵያን በወረሩበት ጊዜ አንቺ የባንድ ሳይድ ከኃይለ ማርያም ማሞ ጋር ይዛመዱ ነበርና ነፍጠኛ እያመጣች ታስወግናለች ተብለው አርሲ ክፍለ ሀገር ውስጥ ጣሊያኖች ይዘዋቸው ባደረሱባቸው ጉዳት ያው ታሞ አርፈዋል። ስለዚህ ለዚች ሀገር ወይም ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ አድርጎ ለማቆየት ኦሮሞ ካበረከተው ትልልቅ ታሪኮች ውስጥ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለማቆየት ትልልቅ ዋጋ ከከፈሉ ሰዎች ውስጥ ነበሩ አያቶቻችን። ናኖ እንግሊዝ ኤምባሲ ከን ጀራሜ ለፍቲ ከንቱ ፋረዶቲ አኩመን ሲኒን ጀረቲ ቱፋረዶ ጋዱ ኢልሙ ኦፊ አንጋፋፍ ለፈከን ለፈ ቱፋረዶራ አቤቤዳ ከም ብየሰን ቡልቹ abeebedha kan biyya san bulchu Ingiliz embassy san hoggaa Ingiliz embassyidha kennuudha jedhani fitawuraarii abeebee amma suuraa isaanii bakka bakkatti kan agartan yoggaa san suuraa isaanii kaasanii raawwatanii biyya Faransaayitti erganii suuraa san kaasanii fidanii raawwatanii farda lama Faransaayidhaa fidanii kennaniifit Ingiliz embassy san mollum kennaniif malee abeebeen bakka sanitti suuqis hin banne lafti isaanii kan sila taatee bichaa abeebee suuq jedhamtee yaamte. Nama tokko maaliif abeebee suuq jedhamee yaamame jettanii yoo gaafattani guraagdichi tokko asii suuqii qaba jedhan. Tokko immoo arabdichi tokko asii suuqii qaba jedhan. Mooti abeebeen suuqis hin qabu suuqis hin banne lafti kan tufaa araddoo sila ta'ee abeebeen sila achitti isa fudhatee kanaaf. Tufaa araddoo gandi hiikaa kanaa dhaloota majammaraa duraati. Ijoollee 9 qaba. Isaan keessaa abbaa biyyaa kan ta'e Abeebee Tufaati. Abeebee Tufaa sun yaa hiikaa kan oduu bulchuu yaa gizee booda gara Finfinnee kan dhaqlaalaa mullaa qaba. Addis Ababaa Finfinnee muluun kan isaaniiti. Akka jirutti hiikaa kan taphaalamu hiikaan kan isaanii qulxurii isaanii jedhera. Isaan bulchaa jiru ture. Amma gara kun Addis Ababaa harkechi suuqii Abeebee kan jedhamu Abeebee Tufaa suuqii isaaniiti. Maqaan isaa maqaa sun amma sayyamamee maqaa kanaan beekamee kan jiru. Abeebee Tufaa hoosa Minilik Arsiitti ergee Arsii sii kennee Arsii dhaqee bibbuutii dheeto. Arsii be'ate Arsiitti oduu achuutti Arsii gazza'aa bulchaa jiru achumatti du'e. Harri Tufaa araddoo nus warruma eekkadha nus dhaloonni keenyas eekkadha. Nus isaanis dhalootuma asiiti. Nus eeggada biyyuma kana abbaan biyyaa warra Abeebee Tufaa hoggaa jedhan hin dhageenyaa warri keenya hoggaa nutti haasa'u warra Abeebee Tufaa jechuun hin dhageenya. Asitti noora isaanii gibbiin isaaniitu hin beekna nuyi dhaloota isaaniitti bakkee mootaa isaanii bakkee gibbii warra Abeebee Tufaa jenna dhaloota keenyamuu jammaree warri keenyas hoggaa akkas jedhan hin dhageenya. Ofiifis waan arguus baannu waan warri keenya nutti odeesse baay'ee dhageenya. Warri Abeebee Tufaa warrumaa handhuura biyya kanaati jechuu hin dhageenya. Handhuura biyya kanaa biyya katamaadhas suuqii Abeebee Tufaa hoo jedhan hin dhageenya. Biyya Abeebee Tufaa jechuudha abbaa beeyammaa hoo akka kadhannu asbaarii Abeebee Tufaa jennee kadhanna amma. Maqaan isaanii lafa hin buune amma har'aatittu. Haasadhaanii warra abbaa biyyaati warra abbaa lafaati mamtiin hundi isaanitti gabbaramaa. Mamtii qabanii biyya oolchanii biyya bulchanii madadaan hin jiru isaanitti bulee isaanitti oola. Lafti isaanii hanga eessa fa'aa ture? Lafti isaanii asii bulee amma chi gara Akaaqii geessi gadi bu'uutu jira lafti isaanii lafti bal'aa qabanii. Biyya Abeebee jedhan kun hin jira amma naannoo keecha fa'a. Shoola gararraa fa'a hin jira maqaa achi fa'a dirasii dhabuudhaa danda'a. Abeebee Tufaa kaa'ee nama beekamu namni biyyi bisa beeku nama hundaa oolchu nama hundaa bulchu. Nama isbii hundaa xaqaalaleetu oolchee bulchu. Maqaan isaan guddate akka mangistiitti allaalamu mangistiitti gurri isaan guddate Abeebee Tufaa hoo jedhan. Egaa waan hunduu bishaan ejjetu nutti fakkaata malee hin ejjeta maqaa isaatiin Abeebee Tufaa. Maqaa Abeebee Tufaa dhoofna. Waan nuti fe'in ejjeta akka abbaa biyyaati. Biyya kanaa haa jedhee ani eenyu jedhame isa maqaan isaaniiti.
guddina qaban isaan jechaadha. Iyyaasu aangoo irraa buusaniiti Iyyaasu ari'an. Waggaa ayyaanii Fitawuraaree Abeebee eessa jira? Wallagga bulchaa jira hoosan. Habta Giyoorgis dinagdee amma abbaan Iyyaasuudha mooyyuu Nugus Mikaa'el Habta Giyoorgis Iyyaasuu algaarran baasa jedhee dhufe. Waggaa inni dhufu Habta Giyoorgis waraana isaa qabee raawwatee waggaa mu'an. Hoo mu'an maal godhe? Abeebeetti gad iyyate. Dhumnee sidaamni nu fixee nu dhaqqabii jedhanii malee Minilikii jedhaan akkam waggaa jedhu Abeebeen waggaa jedhudha. Achirrattis sagalee sanbaddaatti guutumaan guututti ilmaan Oromoo fardaan ilmaan Oromoo bichaadha achirratti kan xoorinati isaanii akka jedhe. Hoo jedhanii maali qabamuudha waggaa jedhu Nugus Mikaa'el maal jedhee waggaa baqa booji'amuudha jedhu maal godhe seetan. Wattaadara ofii yaamee raawwateet aramaneen kun akka namaan rakne kootu ati namaan rakeedheet wattaadara ofiitiin harka miila mirkaa gara baddaa of waraansiseet Fitawuraaree Abeebee isa harka qabee raawwatee moo'ee fide. Waggaa moo'uu kana maal godhan asumatti addaan galanii raawwatanii inni ammas Iyyaasuu algaarra baasuuf hikkas. Maal jedha Arsiin bulchaa hin qabdu dafi ammumaa Arsii deebi'edhan. Obboleewwan isaa Odaa faanti Bayyanaan faanti isa cinaa bu'a hunduu wattaadaroota akka ashkarootaatti itti fayyadama Abeebeen. Innaa waggaa deemanii maal jedhanii deemeedhaniin lakkii hin deemnu jedhe Odaan hin deemnu maaliif hin deemne jennaan Iyyaasuun algaarra ba'u malee nu hin deemnu jennaan maal fidan bakka hin baasanii egaa Arsiin bulchiisan qabde Arsuunis biyya keenyatti gallaa kota hin bulchiifna jedhanii ogguma deemanii asii deemaniiti Naaziree bulan Adaamaa. Hoo achi bulan maal Adaamaa keessatti Waarkaa Abeebee jedhamti. Farda isaanii achirratti hidhanii bulchan jedhan. Achirraa aduu barii Awaash dabranii laga Boolloo jedhamti. Ishii dabranii achi baddaatti biyya Arsii Moollaa yaamanii sangaa qalanii odoo nyaachisanii achuma bulan. Achuma bulanii ganama hoo ka'anii wattaadaroonni Fitawuraaree Abeebee keessaa warri Sidaama ta'e hin jiran. Maaliif akkuma isaan Awaash laga san dabraniin Habta Giyoorgis dinagdee akkuma jiruun xoorii wattaadaroota asii ergee raawwatee arraa calqabee Fitawuraaree Abeebeen gizootanyaadhaan wattaadaroonni isaa mangistiidha akka harka kennitan hoggaadhaan ganama yookaan Qanyaazmaash galee Giraazmaash galee hin jiran eessa dhaqan deeman bakka hin gallaa ka'a jennaan lakki Abeebee kormi abbaa torbatti citee abbaa torbatti malee hin deebi'u atis hin duutaa nuyis hin dhumnaa ushuma jennee diimaatti haa gallu lafa keenyatti haa deemnu jedhaniit Diimaa Giyoorgisitti deemanii Arba Gugguu jedhamtu. Arba Gugguutti deemanii Diimaa Giyoorgisii bara 1907 Diimaa Giyoorgisii kan dhaaban. Achitti dhaabanii bara 1918tti achumatti du'anii awwaalaman. Fitawuraaree as deebi'uudhaan dandeenye akkana deebi'uudhaan hoo wadoo jedhanii achumaan immoo iyyuu Jimma bulcheedhaniin. Jimmas bulchuudhaan hoggaa deemu bongaa baddaatti ji'a tokko wattaadaraan kabbabaniit achi baddaatti wattaadaroota 20 Fitawuraaree Abeebee jalaa du'a. Maal eegnaa amma maal ta'utti eegnaa bakka akka jedhanii raawwatanii wattaadaroota isaanii kaasanii hoggaa bongaa hoggaan Fitawuraaree Abeebee bakka kana baddaa rukutamanii xabaasaa guddaa qaban jedha as baddaa. Achi Fitawuraaree Arsii deebi'anii Arba Gugguutti galan. Hoggaa Arba Gugguutti galan Tufaa Munaa Faantasii Abeebeen Arsiitti galee Oromoo hundeessee jira. Nuyis kaanet Abeebee Tufaa cinaa buunaa jedhanii biyya Moollaa warraaqsan. Warraaqsinaan ammas abbaa malaa maalii nutti hin taaneeti ammas Abeebee harkatti galfachuu hin dandeenye maal goon
asii kanaan dura bakka kana goone tanan asii taabota godhaniit qeesii godhaniit dhiifama nuu godhii biyya keetitti raas jedhamteet shoomamteet wallagga deemtaa dura gini akka fiqaada kee gaafachuu fi ho'ati tole jettee biyya keetitti galteet raas jedhamtaa jedhaniin maal godha silaa haa ta'u kan kana godhu Habta Giyoorgis Minilikis du'e kan biyyatti taphatu isa haa ta'u eega jettanii jedhe bakka eega akkana jettanii eega qaalii nuu galtee bakka amma dhiyoo qalii dhiyoo keessatti eekkatti galtee raas jedhamtee wallagga biyya keetitti galtaa jedhaniit hoo deebi'an maal kennaniif sardiinii wannoo jedhanii kennanii tana iraata nyaadhu jedhanii kennaniif galgala galaniit dastaa jedhamti abbaa manni waxii ishii dastaa abeebee jedhamti dastaa mee kan nyaata hojjettuu fi dastaa mee kan abbaan keenya nuu kennasanii mee irbaata nuuf jedhanaan qeesicha kana in amanta jettee in amanta indii akkam isaan bari abbaa keenya jennaan akkam akkana goote jedhaniin lab gootee fiddee raawwatee takka nyaatee raawwatee lammata liqimsuudha hoggaa jedhu qoq jedhe najjeesan jedhe achumaan baatanii algaadhanii hoo deeman du'ee taasaasa bultii galgala akkasee aduu bultii torbaa du'ee taasaasii bultii 8 bara 1918 achuma Diimaa Goorgisii bakka ijaaranitti awwaalaman. Eekkaa mollaan awwaalti isaanii biyyatti haa galu jedhee tikkas. Hin galu jedhaniitis bulchiinsi gizee isaan jiruun reeffi isaaniitis asitti hin galu jedhameet reeffi isaaniitis achumatti hafe. ኦሮሞ እንደምታውቀው ሀቀኛ እንዲህ ወደ ጎን ሸፍጥ ምናምን የለውም እና ያው ሚኒሊክ ኦሮሞን የዚህ አዲስ አበባን አካባቢ ለመያዝ ከኦሮሞ ባላባቶች ከሆኑት የቱፋን ልጅ አንዱን ሚኒሊክን ወስድ ማን ነው አቤቤን ወስደው ነበር። አቤቤ ቤተ መንግስት ነው ያደጉት እና ስለዚህ ሲሞቱ ኢያሱን እንዲነግስ አደራ ብለው ከሞቱት ውስጥ አንዱ አቤቤን ነው። ልጄን ታነግሱልኛላችሁ እናንተ ኢያሱን የከዳ ጥቁር ውሻ ይውለድ ብለው ረግመው ሞቱ። ስለዚህ አቤቤ በዛ በሐቀኝነት በሲነግስ በቃ የሚነግሰው ኢያሱ ነው ሌላ ሊነግስ አይገባም ብለው እንደሚታወቀው 3000 አቤቤ የሚል ጠመንጃ ነበራቸው። 3000 አቤቤ የሚል የተጻፈበት ጠመንጃ ወታደር ታጣቂ ነበራቸው እና ይፈሩ ስለነበረ ያው ታሪኩን እንደምታውቁት ባቴም እንደነገራችሁ በሰርዲን ነው የገደሏቸው እንዳይዋጉ። ከዛም በኋላ የሳቸው ታሪክ እንዳይጻፍ ከዛ ቀጥሎ የባላምባራስ ተፈራ ልጅ እሱም እንዲህ ነው የሞተው። ከዛ ዜና ኦዳ በሚኒስትር ማዕረግ ነበር የመጀመሪያዎቹ የኢትዮጵያ ውጭ ሀገር ተማሪዎች ባለ 2 ማስተርስ የነበረ ሰው ነው። እሱንም እንደዚሁ ሻይ ግብዣ ላይ ነው እንደዚሁ የገደሉት። እንደዚህ እንዲህ አይነት ታሪኮች እንዳይጻፉ ኢቭን ኢፍ አሁን ቤተ መንግስት ሄደህ እዚህ ታችኛው ቤተ መንግስት በፈረስ ከተቀመጡ ማት ሰዎች ውስጥ አቤቤን ታገኛለህ። ይሄ ማን ነው ስትላቸው ከባላባቶቹ አንዱ ነው ይለዋል እንጂ አይነግሩህም። ይሄን ሀል ነው ከቤተ መንግስት ሁሉ ታሪኩ አትሊስት ከውጪ ትራንስሌት ከሆነ ታሪክ አባቴ ከነገረኝ ከነበረው ታሪክ ከዛሬ 5 አመት በፊት ይመስለኛል እርግጠኛ አይደለሁም ያድዋ ታሪክ ሲነገር ምን እንደሰማው ታውቃለህ? አባቴ ነገረኝ ነበረ። አቤቤ ከጦርነቱ በኋላ ከአድዋ ጦርነት በኋላ በመጨረሻ ሄደው ከሸሸው አንዱን ጀነራል አንገት ቆርጠው ሲመለሱ እንዲህ አድርገው ፎክረው እንደዚህ ያለ ያወራኛል። ይሄንን ታሪክ አንድ የጣሊያን ጊዜ የነበረ ከጀነራሉ ጋር የነበረ ሰው ምን ብሎ ጽፎታል? ከፈረሰኞቹ ጦር አለቃ አንዱ የነበረው ከሸሸም በኋላ ጋልቦ ደረሰብን ሊገለን ነው ስንል ጀነራሉን ብቻ አንገቱን ቆርጦ ተመለሰ ብሎ በሬዲዮ እንደገና ከዛሬ 5 አመት በፊት ከጣሊያን ወደ አማርኛ የተረጎመ ላይ ሲጻፍ አየ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ይሄ ታሪክ የለም እና ኖርማሊ ይሄ ነው። ቱፋ ረዶቲስ ፊታውራሪ አቤቤን ዱራ ባዬ መንግስት ዱራት ይሁን አከ ባዬ ወልጨቀም ዋባዬ አከ ጎሬ ቱፋ ረዶ ኢምቤካ ኢሰራንገሌት ቱፋ አቤቤ ቱፋቲስ አከሱም አድዋ በዳት ዋሳን እንደሆ ጎዴ መቃን ሳኔ ማለፍ ያማው ኦ ገድ ደምኔ ጋፈኑ ኦ ጋፈኑ ሲ አንጎ በዳት ኃይለ ሥላሴ አከዱፍ ንስለ ጎዴ
Haayila Sillaasee sila aangoo baddaa dhufee waa maqaa isaaniitiin himamu san hunda kan kanaan dura jirus balleechet indaa maal godhe Fitawuraarii Abeebee Tufaa bara 1918tti waggaa ajjeesuu ilma isaa Baranbaraas Tafarraa Abeebee bara 1923tti ajjeese. Hoosaan Baranbaraas namni tamaare kan jiru isaa beeta mangistii seenuu hin danda'ama jedhamee kan eegamu isaa manatti yaamanii beeta mangistii yaamanii dheena nyaatee galee du'e. Achumarraan galee Yiggazoo Odaa Tufaa Abeebee Tufaa. Yoggaa san Yiggazoo Odaa fi ማስተርስ ተማሪን ዱራ ኢሳ ገንዘብ ሚኒስቴር ምክትል ገንዘብ ሚኒስቴር ዳካስ ቢሮ ኦፊ ከጀት አኩማ ሻይ ከነኒፊት አቾት ዱገ አካስማ ጎረኒት ኢጆሌ ቱፋ አራዶ ኢጆሌ አቤቤ ኦ ፍሮ ኢሳን ጃላ ጅራን ሁንዳ ፊጠሪ ራዋታሪ ኃይለ ሥላሴ አንጎ ቀባታኒ ከናስ ላይ ደ ነሙ ዋን ጋሪዳን ኢሳን ከንካፍ ከናፍ ባዳ ደም መቃ ያካ ደማ ማለ ዋን ጋሪ ሃሳን ደማ ከነሳ ደገይሶ ጃርሶሪ ከኒ ወራቤ ሰዓ አፉር ጉቱ ከኒ ወራቤ አኒ ጅራ ጃርሶሪ ጉርጉዳላ ሃዳቲ ያራሞዩ አባክ ያሬ ነቀብ አባክ ያ ገና ዳይማ ተየተን ዶዬ ሃትቲ የወርቄ ብሩ ጋዶቱ ጀለ ደሜተን ጋፈ ከኒ ሽራ አማስ ኪታባ ተቆባተን ጅራ አይበገሬው የሬታን ባሴ ኢሳሞ ኦሮቪፋትስ ነምና ይጅሩ ጅራ አይበገሬው ማለ ጀራሜ ፊታውራሪ አቤቤ በከዳቀሪት አዱቶ ከምለ ሙአመኒን ቤከም ሞው ማለ ስለዚህ ወታደር ሳኔ አይበገሬው ጀራሜ ስላማሙ አይበገሬው የሬቶ መጻፈ ተኮ ባስተን ጅራ ኪታባ ተኮ ሴና ኢሳ ዳዳብኒ ኬኛ ወሩመ አሎን ኬኛ ወማ ሴን ነመ ባረቴ ባየ ቀብናዩ ሴና ከነ ስሪት ከረከቲ ሙንጎ አኑፊ ሙክያ ከነ ከአም ከስቲ ሜከና በሬችኔ ከናፊ ዳዳብኒ ኬኛቲ ኦሮሞን ኬኛ ኩሞ ቤክቱ ኦፋረብሲነ መለ ዳዳባዳ ሴና ኬኛ ከበጀት ከኒኑ ከናፊ